maqaan koo Milkeessaa Baay'isaa Badhaaseen jedhama. Ammaan kana gaheen hojii koo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kanatti hojii gaggeessaa fi piroojeektii daayirektariidha. Kanaan dura bu'aa bayiisaa baay'isaa keessatti waldaan kun gaafa hundaa'u ka'es koree sadarkaa gadii sadarkaa olittis akka gorsaa konsaltaansii waldaa kanattii fi konsaltaansii pirezidaantii waldaa keenyaa obbo Sanyii Dashuutiin gargaaraa kanan ture. Hojii kanas sanarraa immoo asiif hin barbaachifta jedhanii yeroo ammaan tana gara kanatti na fidan jechuudha. Kanaan dura yeroo jalqabuu ka'ee bara 2012 eegalee waldaa kana faana kanan hojjechaa ture ta'uunsaa beekamaadha. Akka salphaatti miti kan hundaa'e waldichis kaayyoo gurguddaa of keessaa qaba. Kaayyoo baay'eedha kan bira gahamuu tokkoon ijaaraman kan hojjetamudha malee nama singilii yookiin nama baay'eedhaan kan hojjetamu waan hin taaneef kaayyoo waldaa kana dinagdeedhaan cimuu, dinagdeedhaan utubamee lammiin Oromoo, sabni Oromoo dinagdeedhaan kamiiniyyuu kamii ol akka inni ta'u dinagdeedhaan of ijaare iddoo kamittiyyuu jiraachuu kan danda'u, addunyaa kana bituu kan danda'u yoo dinagdeedhaan ta'e. Inni lammaffaa namni dinagdee qofaa hin nyaatu, dinagdee qofaan hin bulu. Dinagdee namaa keessaa inni tokko jireenya bakkaati yookiin mana jireenyaa argachuu. Isas qabsoo magaalaa Finfinnee kana keessatti lolaan otoo hin ta'in, kilaashiin otoo hin ta'in, lola biraatiin otoo hin ta'in, dhagaadhaan otoo hin ta'in hojiidhaan galee abbaa manaa, abbaa biyyaa, abbaa hiree akka ta'u tooftaa daldala otoo hojii hin tuffatiin waldaan kun miseensi waldaa kanatti galu kamiyyuu osoo hojii kana sana jedhee hin tuffatiin hojii kamiyyuu irratti hojjetee dinagdee isaatiin akka milkaa'u itti quufee magaalaa Finfinnee hiree abbaa biyyummaa isaa fi gahee abbaa biyyummaa isaa keessatti akka galee ijaarratee galu mana jireenyaati. Inni lammaffaa kanaan wal qabatudha waan ta'eef qabsoon inni guddaa loogoon waldaa kana keessa jiru inni guddaan qabsoon pirezidaantiin keenya waldaa dargaggoo kana hundeessu qabsoon isaa inni jalqaba waa'ee manaati, mana jireenyaati. Namni haala bula keessa oola malee haala keessa buluu hin dandeenyu. Naannolee adda addaarraa dhufnee keessa buluu kan hin dandeenye waan ta'eef xiyyeeffannoon inni guddaan lammiin Oromoo, sabni Oromoo kaabaa kibbaa baadiyyaa lagaan gaaraan otoo waliin qoodiin, amantaan otoo waliin qoodiin akkaataa magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame ijaaramsa gaariisaa akka milkaneeffatu, shittummaa yookiin fooliinsaa akka irraa urgaa'u kan barbaanne. Kana inni guddaani isa kana keessatti gahee taphachuu, gahee leencaa taphachuudhaaf miseensa asitti galmaa'u kamiyyuu xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa kan ta'e akka kanarratti hundaa'u barbaanneeti inni guddaa. Ariifataa waraabessaa gaafa ciniinaa jedha. Namni keenya wanta hin xiinxalle tokko jiraachuu danda'a. Akka waldaatti, akka hojimaataatti manni ijaaramuu simmintoon gatiin isaa qaalaadha. Kamiyyuu wanta ati dhiyeessitu hunduuyyuu gaara ba'a. Kanaaf nuti ijaaramsa keenya kana immoo qaama mootummaa hedduutu mirkaneessuu qaba. Laftis kan mootummaati. Mootummaan dabarsee nutti kennuudhaaf dirqama yoo ijaaramne malee ijaaramsa keenya ulaagaa nurraa barbaachisu guutummaan guututti yoo guunneen alatti lafti nutti darbuu hin danda'u. Lafa kana dabarsuudhaaf siistemaatikii malaan dippiloomaasii akkaataa lafa harkaan gahamee manni ijaaramsi kan gaggeeffamudha. Isa kanas ammas hin teenye waldaan kun guyyaa gabaabaa keessattis gara fuulduraattis piroojeektiin kun yookiin proposaalli mana dizaayiniin hojjetamee lafa jiru sun qaalaan innaa sana hojjetameef qaalaan yeroo hammaa hojjetamu waliin gitu dhiyeessiidhaan wal qabatu. Namni har'uma ka'ee maafan mana ni ijaarre mana citaa viillaa kana mana magaalaa Finfinnee kana keessatti gurmaa'ee ijaaruu miti. Mana miseensa 15,400 miti mana tokkitti ijaaruudhaaf baay'ee piroosesii kan nama gaafatu waan ta'eef miseensi keenya kaabaa kibbaa baadiyyaa jiran warri akka hammaa gaafii akkasii nu gaafatan kun hobsaan akka nu eeggatan hojiinsaa itti fufaatu
hojjetamaa jira waan ta'eef gara xumuraarra jira waan ta'eef obsaan akka nu eeggatan duubatti hin deebine kaayyoon sun hin nyaatamne kaayyoo sana of harkaa qabna piroojeektii kana of harkaa qabna guyyaa muraasa fuuldurattis wanta irra deebi'amee ilaalamu waan jiruuf kanaan obsaan nu eeganii hojiinsaa kan itti fufu kan xumuramuudha obsaatummoo aannan goromsaa dhugaa kan jedhameef wayii fi ariifataa akka nuuf jalaan taane miseensa keenyaan kanaan nu geessu jedheen barbaada. Waldaan kunis maqaan humti isaayyuu hadda. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jedha. Daldaalli hin hojjetu malti parpasiidha malee waan takka otoo hin ta'in barnoota banuudhaaf kiraateriyaa isaa keessa jira. Sadarkaa tokkoffaa kaasee hanga yuunivarsiitiitti ijaaruudhaaf iyyuu gahee qaba. Daldala kamiyyuu biyyattii kana keessatti gaggeeffamu osoo hin tuffatiin daldala kamiyyuu yeroo jalqabaatan gaafa seensa keenya irratti kaasee hojii xiqqoorraa kaasee hanga hojii guddaatti wanta jedhu kamillee hojjechuudhaaf waldaan keenya ikoonomiidhaan fagaachuuf hojii tuffachuu miti hojii kamiyyuu hojjechuudhaaf hojiirra jirra ammas miseensa keenyaan osoo hojii hin tuffatiin otoo yeroo isaanii hin gubiin otoo waliin saalfatiin osoo waliin cabsiin otoo waliin qeeqiin hojiidha jedhame diinagdee keenya nuum qabsoon keenya inni guddaan biyya keenya deeksaa yookiin biyya keenya jeesaa nuyi kan gadi qo'aa jiru hiyyummaadha waan ta'eef hiyyummaa kana mo'achuuf immoo wal dhaga'uu walii obsuu isa kanaaf diinagdee kamirrattiyyuu hikkoo riizoortii magaalaa holotaatti bannee jirra. Isaan kana miseensa keenya kan inkiluud godhe yookiin immoo kan simatuudha. Akkasumas hoteelota abbaa urjii meeqaa abbaa urjii 5 abbaa urjii 3 magaalota biyyattii kana keessatti ijaaruudhaaf qophiirra waan jirruuf kamillee wanta daldala jedhu waan miseensi keenya itti fayyadamuu barbaadu guutuu Oromiyaatti guutuu biyyattii kana keessatti akka federaalaatti waan hundoofneef yookiin gurmoofneef guutuu federaalaa kana keessatti wanti ikoonoomii nuti sochoosne abbaa beekumsaas qabna. Abbaa gadaas qabna, abbaa biyyummaan keenya, biyyi kunis kan keenya, ogeessas qabna, dandeettii baay'ee qabna. Isaanumaan isaan akka hojjannee ikoonoomii mo'annu barnoota miti. Barnoonni siingilii tokko yookiin immoo qabiyyee keenya keessaa ishii tokkodha waan ta'eef gara qabiyyee 18 oliidha qabna waan ta'eef 18 kanayyuu hin mirkaneessina jenneetu jirra. Kanaan immoo gara fuuldurattis nuti iyyaanna waaqayyo garuu immoo fiixaan nu baasaa kan jedhu kanan qabaa. Namni piroojeektii kaayessaa isa kaayesse immoo hordoffii hooggansaatu barbaachisa. Hooggansi piroojeektiin kuni hawaasa baay'eetu iskiriiniidhaan si eegaa jira. Baajata hedduus itti ba'ee isa kanaaf dirqamni eenyurra jira jechuudha. Nuyi fi hooggansa keenya nu jala jiruudha jechuudha. Hordoffii fi ramaddii hojjetaa kana yookiin kontiraakteriitti dafamee kenname nuti dizaayiniin keenya sun qulqullaa'ee hidda lafa taa'ame kontiraakteroonni gara hojiitti akka galan akka dafee gara biizinasiitti nu jijjiiramu yookiin immoo gara hojii dhabaan keenya gara hojiitti hiikkatu gochuudhaaf dirqama yeroo kan nu gaafanne ta'uudha. Baajata qabaannuun hojjechaa iddoo baajata dadhabnetti immoo baankii irraa liqeeffachaa kan hojii keenya sochoosnu malee wanti dugda duubatti nu ilaalchisu takka iyyuu hin jiru. Pilaanii yookiin immoo karoora yeroo dheeraa kan waldaan kun kan qophaa'ee qabu kan amma mirkaneessee Komishinii Gamtaa Federaalaa irraa nu mirkanaa'ee jiru karoora waggaa 10ti. Nuti kan gabaabaa miti. Nuti mul'anni keenya dheeraadha. Mul'anni guddaadha waan ta'eef karoora waggaa 10 keessatti hojjechuu qabnu kan gabaasnu fi kan hojjennu mana jireenyaa karoora jiddu galeessaatti qabannaa yeroo baay'ee miti waan ta'eef akka kanaatti isa boodda'u maaltu jira maaltu biyya kana jira dinagdee keenya sochoosuudhaaf geejiba biyyattii kana tasgabbeessuudhaaf akka raayidii konkolaataa biyya kana keessatti galchuudhaaf Eco riizoortii gurguddaa magaalota biyyattii kana keessa gaggalchuudhaaf warreen akkanaa kun karoora yeroo dheeraa waan nu gaafatanii fi karoora keenya keessa galchineet jarreen kanarratti hojjechuudhaaf dirqama qabna. Kun karoorri keenya yeroo gabaabaa kan jennu hooggantoota keenyaa fi yookiin immoo caasaalee keenya deeliidha yookiin torbanii yookiin ji'a sadiin kan madaallu karoora yeroo gabaabaa yoo ta'atu piroojeektii gurguddaa warra sochoofnu kun immoo karoora yeroo dheeraa warra jenne qabanneedha. Hordoffiin keenya fi
tattaaffin keenya, sakatta'insi keenya, hojmaanee keenya, gabaasti keenya, dugduubeen keenya guutummaan isaan kuni kan maaliiti jechuudha, kan karoora yeroo gabaabaatti ittiin raawwannu jechuudha. Feedbackii sanarratti arganneeti maalirra jirra, maal hojjanna, akkamitti hojjanna. Karoorri dheeraan keenya isatu walitti funaaname karoora dheeraa nuuf ta'a waan ta'eef hojmaaneen keenya inni guddaan kana lachuu yoo beeknedha. Kana lachuu beekna taanaan bakki nuti hin geenye hin jirru. Addunyaa kana jijjiiruu dandeenya, biyya kana jijjiiruu dandeenya. Kanaaf hojii dhabaa keenya xiqqeessuu dandeenya. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan amma inni xiqqaadha jennu inni akka xiqqootti akka waazaatti ilaallu yookiin akka salphaatti ilaallu hojii dhabaa keenya gara hojiitti galchuudhaan jalqabaa keenya amma. Eenyutu hojjetaadhuma keenyatu yookiin immoo miseensuma keenyatu abbaa sheerii ta'ee iddoo ta'ee jiru asumaan galee akka hojjetu karoora yeroo gabaabaa keessatti kan murteessinudha kun jechuudha. Hojjetaa keenya gara hojiitti galchuun karoora yeroo gabaabaati. Nuti kan hundoofne Komishinii Gamtaa Federaalaa irratti waldaalee 110,010 keessaa sadarkaadhaan kan keessaa calalamnee keessaa jirrudha. Adda duree taanee kan jirru waan ta'eef gaaruma riiformiin gaggeeffamee jiru hojiidhaanis qaama hooggansaatiinis qaama hojiitiinis qaama hojjetuunis caasaadhaanis gaaraa hanga dakaatti kan qulqullaa'udha kuni. Nama hojii hojjetu yeroo kamillee bukkee dhaabbachuudha yookiin cina dhaabbannee jajjabeessuudha. Riiformii jechuun isa kana. Isa dadhabe immoo bakka jijjiirtee nama hojiin hojjenne iddoo isaa jijjiirtee iddoo isaa malutti waan inni barate irratti waan inni hojjetu irratti waan inni gaayid godhu irratti jijjiirre yoo kana ta'e ijaaramsi keenya hojiin keenya galma ga'a. Kanaaf riiformiin hanga caasaa keenya gadiitti hanga sadarkaa caasolee 36 qabnutti kan gadi deemudha jechuudha. Caasaa keenya riiformiin kan gaggeeffamu leenjiin hin kennama. Leenjii sana keessa nama hin danda'ee hin darbine leenjii kana duuba namni ce'ee darbuu hin dandeenye riiformii wanti sarara hanqatu yookiin itti fufaa yookiin keessa bakka jijjiirrataa jechuudha. Kun waan hafu miti. Kanaan alatti ijaaramsi cimeeyyuu deemuu hin danda'u. Kanaaf imaanaa uummata kana imaanaa miseensa 15,400 kana baatee kan jiru miseensa koree kana waan ta'eef dirqama jijjiiruu fi raawwachuu cimsuu fi feedbackii isaa kennuun dirqama nurraa eegama jechuudha. Miseensi keenya kaabaa kibba jiru, baadiyyaa jiru, biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru kamiyyuu ergaa gurguddaa waa'ee diinagdee waan salphaa miti waan ta'eef diinagdee mo'achuudhaaf ijaaramsa barbaachisa. Diinagdee mo'achuudhaaf immoo tokkummaa barbaachisa. Diinagdee mo'achuudhaaf immoo wal dhaga'uutu barbaachisa. Diinagdee dhaga'uudhaaf immoo ilaaf ilaameedhaan walii galuutu barbaachisa. Diinagdee mo'achuudhaaf immoo abbaan hin galleef dhufee nama gaafachuutu barbaachisa. Kanaaf warri sabni keenya guutuun kamiyyuu biyya alaa biyya keessa jiran kamiyyuu oduu dhiisee gara hojiitti. Hojiin kun immoo waliin ikoonoomii kana haa mo'annu, waliin diinagdee keenya haa cimsannu, waliin mana jireenyaa yaannu kana galmaan haa geenyu, icciitii keenya haa eeggannu, waan argine dubbachuu haa dhaabnu, miseensi keenya obsaan nu haa eeggatu, warri hin dandeenye warri fagoo jiru nu arguu qaamaan hin dandeenye miidiyaa keenya deeyiliidhaan haa hordofu. Nu haa hordofu, nu haa dhaggeeffatu, yuutuubii keenyas galee haa ilaalu, miidiyaa keenyas galee haa ilaalu. Isa kanaan tasgabbiidhaaf bifa tasgabbaadhaan nu haa eeggatu. Kabajaan miseensa keenya guutuu kan biyya keessaas, kan biyya alaas, kan fagoo, kan dhiyoo jiran hundumayyuu kabajaan kanan nan gaafadhaa jechuudha.